ጊዜው ባለቀ ፓስፖርት ወደ ኢትዮጵያ መሄድ ከዚህ በኋላ አይቻልም ተብሏል። ስለዚህ እባካችሁ ጊዜው ያለቀ ፓስፖርት የያዛችሁ ሰዎች ፓስፖርታችሁን አድሱ። ፓስፖርት እጃችሁ ላይ ያለ ሰዎች እየሄዳችሁ ፓስፖርታችሁን አድሱ። ትኬት ከመቁረጣችሁ በፊት ትኬት ጋፋ ቢየገልተን ዮክንሞ ፓስፖርትን ኪሰን የሮራዱሜ ቲኬትን ወቹን እንደንዳም አሽማ አርከፉኔ ሩፍቶታ ከበሰምቶታ ታናል ጂፒኤስ ከለች ጀለቲ አርገምተኒ አራሙ ቪዲዮ ኢሲን ፈየደ ጅርቶኮ ቀበዴ ዱፊቲን ጅራ ወረ ዩቲዩብ ከና ፋራታታን ላይክ ሰብስክራይብ ጎጁ እንደገቲና አስመራን ኢሲን ኢፊማ ኤጋ ሐቁማ ቤከሙ የሮ ዱራ ጋፋ ቢየገሉ ዮክንሞ ሳፋሩ ፊሮ ካኔ ዴቢውስ ባኔ ፓስፖርት ኡማናን ቲኬት ኩተኒ ገሉን ሂንደንዳማ አቺ ያዜቢውን ሂንደንዳምኔ ማለ አሲ አቺ ዴሙን ሂንደንዳማ ቱሬ ገሩሙ አማ ሴር አራን በኤ ፓስፖርትን ኬሂራ ኡማተታናን ቲኬት ኩተቹ ሂንደዴሱ ገርቢያት ሌገሉ ሂንደንዴሱ ከንጀቶኮ ሴር አራን በኤ ትጅራጅቹ ማሬ ኢሲኒስ ኦሶ አሲ አቺ አክሞ ቆፋስ ኢተኒ አሲያች ረኮ ሂንቀቡ አችተና ሳደሲ ፈዳ የተኔ ሮ ፓስፖርት ኬሰና ሳደሳይሰን ተሰኒ ወአሁን ደጥሙርተኒ ጋፋ ቲኬት ኩተተኒ ሪፖርት ዳኒ ዴቢሱ ይቹላ ከናፉዩ ቲኬት ለሲን ኩተን ከናፍ ዋና ከና ስሪቲ ጥየፈዳ ስኒን ጀላ ማልፊ ዋንቶ ኮል በርሲሱን ሊወግኒሞ አኩማ ቤከሙ ወሪያንቲ የተካማ ኦጋዴራ ዱዋይ ከነ ኬሰ ቱርቴ ያታው ማለ ገረቢያቲ ገሉ ፓስፖርት ሺትሌራ ዱሜ ቀርሽሌ ዳብዴ ሳምቦዳ ማልጎቴ አሲያቺ ገሉ ሂንደን ዳምሴቲያው ዱራ አከስመት ገላ ቱሬ ቢየት ገለ ያሳደሲ ፈነራ ዱሙስ ራዱሜስ ራዮ ዱሜስ ወረቀታ አዲና ማገን ወረቀታ ሰኒን ገልታ ይቹ ገልታ ያሳደስ ይፈታ ማገሩ ሰሄሪ ላዚም ፓስፖርት ያሳደስ ወዳጅላን ከናፉዩ ኦሶ ዋንኩኒ ስሪቲ ቁልቁሌ ፈተኒ ገራው ገልማታፍ ወሬን ኬሰቱ ገልማታፍ ካተኒ ዋና ከናት ጅራስን እንጀቹ ወርባደተን ቦዶ ተቆይ ኤጋ ቪዲዮ ኩን ኢሲን ባየል ነሞታ ባየዳፍ ዮክን ሞነ ሞታ ብራት ቢለ ደበርስተኒ ወሊፍ ሼር ኩቹ እንደገቲና ስኒን ጀዳ ሶ ኢሲን ባየዳው አንተ እንግዲህ ዋና ከሲት ስኒን ጀዳ ማሊፍ ጅናኒ ነምትኮካ ኦሶ ቤክሰኒ ያማ ሜሻ ብለ ኤርገራቢያት ኤርገኔ meeshaa sammaqaa keenyan ergannee dhaqnee silaa gallee fudhanna gallee baafanna jenneetu paaspoortiin kun asitti nu jalaa qabamaa kanaafu asii qulqulleeffadha akka qofaatii miti achi as ufuunillee hamma nawwaa takkalaan lakkoofsi takka hir'atti taanan biyyaallee gara biyya arabaa deemuu hin danda'amu. Poorosasiin biyya arabaa kun baay'ee ulfaataa dhufee jechuudha warreen beektan amma ijoollee nama baraaruudhaaf gaafa waa hundumaa yoo xumuratanii lakkoofsi paaspoortii saniitii fi kan viizaa achi as ergamee fi sun yoo waliif fakkaatin kasarte jechuudha hin deemtu. Tasaasaanii dhuma beektanii lakkoofsi takka wal jala dogongoramte hin deebisu jechuudha. Akka qofaa sanii miti dhugaa dubbachuuf namoota meeqatu makaraa argaa jira namoota meeqatu rakkoo keessa galaa jira ama baasii kana hunda baasanii gaafa immoo beektanii nama tasaa akka baate biyya arabaa kun baay'ee tokko namatti argama. Arra biyya kana dhufuudhaaf 8,900 akkasi hanga 200 kan kaffalanii dhufantu jira jechuudha. Ijoolleen keenya immoo wanti isin beekuu qabdan dallaalan wanti isin dallaalaadhaaf qarshii tana kaffaltaniif takkan jiru. Ofii keessanii lakkoofsa biiroo fudhattanii namarraa fudhattanii deddeebitanii warruma biiroo santu isinii xumuru. Dallaalan waan hin godhu takka hin jiru. Isinii galee dallaalan yoo xiqqaate isin deddeebisaa bakka biirootitti. Ishiidhaaf jecha
naannoo kuma dhibba lama sinirraa nyaata sin deddeebisuudhaaf qofa malee inni dallaalan biyya arabaatti sin ergu sinii galee kan sin ergu warruma biirooti sin ofii keessanii deddeebi'uu dandeessu bakka biiroo sanitti jechuudha sinii galee kanaaf ijoolleen keenya yeroo baay'ee ishawwadamina nyaatamina dallaalonni zimbiloo isinirraa nyaatti malee wanti sin birrii dallaalaaf kaffaltan takka hin jiru jechuudha inni sin ergu biyya arabaa kan sin ergu biiroodha biiroo seera qabeessa gaafa dhaqxanii isiniif xumuramaa jechuudha. Sin deddeebisuu kan bakka kana kan ofii keessaniif deemuu dandeessu iyyaafattaniitu jechuudha. Dhugaa dubbachuuf yeroo durii yeroo biyya arabaa kaatti babal'atin saniyyuu deemaa turre. Dhugaa dubbachuuf kophaa keenya xumurachaa turre. Wanti dallaalan nu gargaare takka hin jiru yoo xiqqaate dhugaa dubbachuuf kana wanti na gargaare takka hin jiru. Sinii galee birriin illee akkas maraa nama kaffalchiisa. Kanaafuu ishawwadamnaa nama nyaata. Kanaafuyyuu ishawwadamnaa akka isin hin nyaanne dallaalan akka isin hin nyaanneef ofii keessaniif itti fayyadama. Maaliif paaspoortii keessa ani amma fakkeenyaaf hin beeknerree lakkoofsa ani dhugaa dubbachuuf amma ijoollee baay'eedhaaf lakkoofsa kenneefi ijoolleen natsaa deemaniitu jira. Kan marmaraa qofa kaffalatanii natsaa kan deeman ijoollee baay'eedha. Biiroo seera qabeessa lakkoofsa isaanii asirratti maxxanseetan ture miidha darban viidiyoon hojjedha irratti jechuudha. Adda Finfinneedha namoonni biiroo keessa hojjetan seera qabeessan kan kallattii mootummaan beekan dhoksaa zimbiloo amma beekanii tokko dallaalan maal godha seetan bakkuma biiroo ofii keessa saniyyuu isinitti ni maaliif hin dhoksa akka birrii isaanii argatu namni biraa yoo argee ofii dhaqee ofii fixata waan ta'eef nama dhoksa dallaalan. Mee namoonni dhugaa dubbachuuf namoonni asii biyya arabaa dhuftan dallaalan maatii keessan isin bichaa fuudhee achi isin keesse. Maatii isin biraa hambisee jechuudha. Kanaafuu ishawwadamna biyya keessatti ijoolleen keenya dhagahan. 200,000 hagashuu kan maaliti ofii keetiif deemta ofii marmaraa qofa kan piroosesii minaamin waan ta'e ashaaraa minaamin ishii wanta itti kaffaltu dallaalaaf birrii takka wanta itti baasuuf takka hin jiru jechuudha. Siigalee waan si wajjin deddeemuuf waan si deddeebisuuf achitti si deebisee asitti si deebisuuf qofa malee inni fuudhee biyya arabaatti sin erguma jeem siigalee kan achi xumuruu danda'u warra biirooti. Warra biirootti si deddeebiseetuma birrii isaa laxxata jechuudha. Kanaaf ishawwadamna. Kana beekuu qabdu wanti isin beekuu qabdan gaafa biyya arabaa deemtanii kanaadha jechuudha. Sinii galee wanti dallaalan biyya arabaa beeku takka illee hin jiru jechuudha. Isin biroo daa'ima kun walitti qootanaarra dallaalaa ta'ee birrii namarraa nyaataa jechuudha. Sinii galee waan akkana kanarratti bilxii ta'uu qabdu shawwadamuu hin qabdanii jechuudha warri biyya keessaa. Amma fakkeenyaaf warrumta sii galeeyyuu ganaa deebi'ee dallaalaa jedha. Anuma dhagayeetoo deemee jechuudha. Warrumti waggaa meeqa tureeyyuu. Kanaaf inni dallaalaa jedhamu takka illee hin jiru biiroo deemtee ofii keetii xumurattee ofii keetii hin jiru ijoolleen tokko amma ijoolleen amaaraa kun dhugaa dubbachuufi ofii isaanii biiroo deemanii xumuratu. Sinii galee dallaalaa inni jedhamu hin jiru jechuudha. Biiroo ofii isaaniitii deddeebi'anii ofii isaaniitii gara seera qabeessan gara biirootiin deemu malee birrii isaan akkanatti dachaan kaffalan takka hin jiru. Annaa akkasii kanaafuyyuu sirriitti ofii eeggannoo godhaa dallaalaa ofii nyaachisinaa ofii keessanii waan xumurachuu dandeessanii asitti illee taanan tarii yoo ofii keetiif gadi ba'uu hin dandeenye yoo warreetii jirtu si geessuu hin dandeenye alatti ofii keetiif waan hunda xumurachuu dandeessa. Asittuu biyya kana keessatti jechuudha biyya arabaa keessatti biyya kee keessatti si galee annaa waan akkasiitu jira ofii eeggannoo godhaa. Waa'ee paaspoortii kanammoo warreen gaafisitti ta'ee na barreessuu dandeessu isiniif deebisa gaafii qabaattan komentii irratti na barreessanii na gaafachuu dandeessu isiniin jedha. Paaspoortii dhumaadhaan biyya galuun hin danda'amu. Isinii galee walaa achitti haftee wala deebitee hin danda'amu. Tikkeetti murachuun jechuudha. Kanaafuu
paaspoortii keessan addasiifattanii gara biyyaatti illee galuu dandeessu. Maal paaspoortiin yeroo ammaa kana immoo sin fayyada malee sin miidhu. Biyya keessatti immoo waa baay'ee garbichuuf amma taawwaqa biyyuma keessa baasuudhaaf baafachuudhaaf piroosesii hedduu si gaafata. Amma sitti tanqasaaqasuu hin dandeessu. Sigalee paaspoortiin kun immoo si fayyada. Mana baankiitti illee taananii eejjatti illee taananii si fayyada waan ta'eef sigalee kanaafuu paaspoortii keessan addasiifattanii galuu. Naa kana isiniin jedhaa turtii gaarii qabaadhaa nagaan naa turaa. Bye.